Gamni karoora misooma biyyaalessaa bara 2018 bakka ministeera muummee Dr. Abiy argamanitti gaggeeffamu eegaleera. Karoorri misooma biyyaalessaa haala dinagdee idil addunyaa giddu galeessa godhateen kan qophaa'e ta'u ministeera pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaan himaniiru. Karoorri misooma biyyaalessaa bara 2018 guddina dinagdee Itoophiyaa harka 9 galmeessuu akka danda'u tilmaama isaaniis kaa'aniiru. የኢኮኖሚ እድገታችን ጉዲኒ ዲነግዴ ኬኛ ከንበረ 2018 harka 9 akka guddachuu danda'u karoorfamee jira. Akkaataa seektaraatti yoo ilaalle qonni harka 8 kan guddatu ta'a. Isaan keessaa immoo addatti guddina damee kanaatiif gosoonni oomishaa jiran harka 7 akka guddachuu danda'an karoorfamee jira. Dameen industirii harka 13 akka guddachuu danda'us karoorfamee jira. Sana keessaa dameen oomishaa harka 10 tuqaa 7 guddachuu danda'a. Industiriin ijaarsaas guddina fooyyee qabu akka galmeessuu danda'uuf karoorri qabamee jira. Damee tajaajilaatiin daldalli jumlaa fi qinxaaboo dameen faayinaansii guddina fooyyee qabu kan galmeessan ta'u. Gama biraatiin dameen albuudaa harka 38 kan guddatu ta'a. Damee enerjiitiin humni ibsaa fi bishaanii harka 36 guddina kan agarsiisan ta'u. Kan bara darbeen wal bira qabamanii yoo ilaalaman guddina GDP olaanaa fi fooyyee qabu akka galmaa'uu danda'u karoorfamee jira. Milkaa'ina guddina kanaatiif galtee olaanaa kan qabaatu raawwiin hojii bara darbanii murteessaa ta'uu kan namatti agarsiisudha. አስተዋጽኦ ያደርጋል። Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed barri 2018 bara qulqullina yaadaa karooraa fi herreegamtoome barbaaduudha jedhani. Raawwiin bara darbee guddina dinagdee seenaa Itoophiyaa keessatti olaanaa ta'e galmaa'uu ibsaniiru. 2017 karoora bara baajataa 2007 torbee jalqabaa kaabinee keenya waliin teenyee yeroo mareennetti seenaa biyya keenyaa keessatti guddina baroota kamii olii galmeessuun bara ol kaafamuu Itoophiyaa akka dhugoomsuu danda'u qabaachuu akka qabu yaadaan irratti walii galuuf mareennee turre. Marii keenyaanis yaada injifataa dhiyaatee qabannee milkiif akka ta'utti walii galuun keenya kan yaadatamu. Raawwiin karoora bara kanaa yoo ilaalamus Itoophiyaa keessatti milkaa'inoota baroota keessatti galmaa turan daran olaanaa ta'e galmeessuun danda'amee jira. Kun guddina dinagdee biyyattii keessatti kana dura argaman caalaa bu'aa qabeessa jechuu kan danda'amudha. ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል። Daldalli Harargee kan bara darbee dachaa ol ta'uu fi gama galiinis bu'aan olaanaan argamuu fi jajjabeeffamuu akka qabu Dr. Abiy Ahmed kaasaniiru. Qaala'insa gatiin walakkaan hir'isuun danda'amu dameen tajaajilli giddugala tokko masoobii hojii eegaluu fi riiformiin siivil sarvisii dhaabbilee hedduu keessatti jijjiirama fidaa akka jiru ibsaniiru. የኤክስፖርት ውጤታችን Alergiin keenya seenaa Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane akka walii galaatti kan bara darbeerraa dachaadhaan kan guddateedha jechuun ni danda'ama. Kun baay'ee jajjabeeffamuu kan qabuu fi hojii boonsaadha. Galii keenyas yoo fudhannee ilaalle dachaan guddateera yoo jechuu baannes gara dachaatti kan dhiyaate kan boonsuudha jechuun ni danda'ama. Bara kana qaala'insa walakkaadhaan hir'isuu dandeenyee jirra. Gama biraatiin kenna tajaajilaa fooyyessuu qabna jennee kutannoo qabannee kaaneen kenna tajaajilaa masoob ijoollee keenyaan dhibbatti waan hundi isaa hojjetamee bara hojii eegallee. Tajaajila masoob qofa osoo hin taane riiformiin siivil sarviisii irratti hojjetamuu qaba jennee eegalleenis dhaabbilee baay'ee irratti fooyyeensi olaanaan dhufuu danda'ee jira. Akka seektaraatti riiformiin fudhatamuu qaba jennee eegalleen qonni, indastiriin, turizimii fi albuun akkasumas ICT'n bu'aa abdii qabeessa fiduu danda'anii jiru. ተስፋ ሰጪ የሚባል ውጤት አምጥተዋል።